Godaannisa maaliini ni fayyisa godaannisa yoomuma nu rambisa rabbi jira yaadda hiyyaaboo na dura guyyaa baruu haala kana sirraa jijjiira. Godaannisa barreessaa fi qopheessaa Mujaahidiin Haroo Gulaalaaf qindeessaan Abul Khayr taatonni garee Ahlul Khayr ispoonsarri diraamaa keenya garee sumayyoota bilaalota kajeeltota Nasrii fi Jannata. Godaannisa maaliini ni fayyisa godaannisa yoomuma nu rambisa. Seeko qashta kala barkadhe Fijime Abi bula kan nyaanni adii saa shita kitana qofaan qaba. Boati laaqana fuutaan faxaraa nyaanneer. Oo ishee wasalaa mana bobaadhe. Amma mara martuu faaleen maallaqa fiddu malee bultu naan jira. Maallaqa boota edaa kaartoona irra bullee kaartoona barbaaddattu malee bultu irra. Ta maallaqa ni amma latta ta kaartoona barbaadadhu giseen. Baba qashta kanani baba. Baba nin beeleel ilmoo kiti yaan qabdu naan naqa baba. Eessuma shilingillee taatu noon naqa. Shilingillee taatu noon naqa. Addabanii qarshii kudhan. Boo baatii beelaa na dhageessaami laal jarri nurra gurguddaadha bira dhayitee firaashaa amma kaddaa maarree kaartoonaa naaseen jarri nurra gurguddaadha nutuma harkattu nyaadhu harkattu dhugi naamusaan lafa si raffisanis raffi. Akaroon diitti isinis karaarra shirshii jechuu eegaltan jechuudha. Manna kan nyaawwan yeroo hin qabneef saafideen seennee jechuu keessanimi manni akkanaan jiru seeraa fi heera qabna. Dambii ittiin bulmaataa isinii dubbisnee jirra. Joonsina bara akkasii miti. Niiraa laataan barbaadachuu jira bara. Ta'ee laataan nyaannu. Booda gahi anumaannin akkana isinirra hirhir jehuuf akka isin eeguudhaaf malee hanqina dhiigaatiin qabanan sayina. Nee boo waan qaala isin morome miti. Haaleen beektaan bilaal kaartoona TV irraa baqeessine haareessiifafne dafi. Ambar ila kareeti ila kanaa nyaanne. Bookoi mee hambaan kalee tokko ni jira kanii warra wantaatiif dee tokko hodhaa honoo kana. Manka eegu jirtan moo bishaan eegu jirtan kan kannaa hallu qonnaan asin jirtu ammas takkaa saana nyaanneen beenu nuti. Dawa dafa maal ijano. Bismillah. Maal bismillah ta shayxaanii nyaata warra alaa nyaatu laaluusi nyaadhu cumaa nyaadhuusi. Achuute nyaanni bara harka hin qabne dhage sitti shirkaa sitti dhufne. Boo harka miti miila waa ja'uusi nyaadhu. Baxaraanummaa warraa eegalte waan kanaan daleedu hiiqimee as kanne siikee deem haydafa nyaadhu ati boo jabute booti nyaadhu jibbite nyaadhu qofa jira hayooti harka darraa fi haydeem. Kar nyaanni tokko ejja isin kanuma nyaatani. Ahaa eegalteetis waan akka obboleessa keeti afaanis tanumaan dadhabnee akka halluu jiituma kanarra reedeemu jire sabon takkanaa tana jiinirraa qabdamu bifa ajii barte. Akka tokkoome akka lamaa waajuu baran isinii jechaan shilingi sadi baasee sijaarati jedhabee isinii bite isinii taatu nyaadhaa agabu. Adu waree amma akkanumatti hin bula. Osoo hin fixin maana hambisiinaan injiinsiif hin hambisa. Boo baatii beela laal waan isin jiru amma usii akkanumarra fitti boru afaan nyaataa ibsaan hodhaamsaan keessan san silkii karaaraa takkaan nu bilbileetii dhufutti hin jira jeetti. Lillifaje. Warra nuriyaa qontuuti boru asii bituuti amma usii akkanumarra fi garaa hidhadhu. Bikkina lafa asumaafi maraata. Maqaan isaa marammartoodha yeroo. Siyaa maraachuuti marammartoodha sin jennee usii rafee amma haydeema sumaa wayi marabta amite haydeem. Shirshirii dhiiseetis boru afaan nyaataa ni dhufati akkasii godhuun ni beeytaami. Baatii beela manaa mana akka ajaa'iba quuftaa usii rafee. Soo jeti yamu maali kun qaatiraala isa ta'uu hin dhabu. Qaatiraan kun gaafuulli isaa ni dukkanaawaati tokko akkuma goggolaa'ee deemu guyyuuti. Abooqaa qaashaa godhuti moo qaatiraa jikaa guutiiti akka maraatamu finaasoo eegaltee isa yaa'u misiyoonii dhufte maamaanuulii baatisa. Aboo dhageen raash qaayyee wanti ni siyaame baran maqaa kee bareechuufi bitanallee beekusa nuti magaalonni dhufnee harka keessanitti mallee shaalumatti kee gubbaa hidhattanii woy. Maqaa nama bareechuu feetaa makiinaa dhiitee bareechuu malee. Atilee godhi dheerachuu dadhabdee maqaa nama kana waan gabaabsuuf gabaabachuu jirta. Hogguu takka ati dheeressifee qaxiraaraa fa'a
حاترا حرارة فجت ديرسي نديرتا قدك Awoo san sakrana jaati dheeradheetis wayi waddeessa sii muraa miidhagee kan irraa. ها من الدنيا بدي سو جاسو يرو كو بيتي لا لا برتان جيت نقولوا فلا الجبوزن استقرت وغنان في بيته بلا سخي ما عارف نيامتها نجي فيا وري جنة ما عارف تم Aboora dhageen uraaji maa qobbootis siqamaayisu deema hajaa'ibaa kan abu misbaaratis. شو جن كام ولا فدان Awoo dubbii biraa dhiisiti imma maraamartoo fi joonsinaa kun amma isa jirame. يالا دراسة ساري كم رجع ريفيرو ساري لا كويس أنا قاعد جديد تاني كم فتوتي لال دندلا في وانا كجت خاني بيتاوتي برندا جالا لالي بو ركوبا خونا مرامرتو شيء جتا سيري في دلال هي مرامرتو عاوز برباجا سيقطو ورتاري أفاجا تاخد وين تقطو Maraamartoo raasa mee ame hoo. أي تقول ولا لا Qoy dhufani. هي أهلين nyaata keef keef. أنتو نياتا Awoo qottaamee qaalitti saraa saayi. أنا ما دوايو كوبا جرت لا ميلي قط الدبر خلنا لال بكا مرة مرت بكا تيجي بو بكا تيجي تاون جاي سودي بكا مرة مرتو تنتاي Hobbolaan mee. Egaa hojjeta. Awoo mee achi buuteen tokko isin keessatti hin argineeti boo waan taasa? Mee waan hariiroo maal qabdan? Oo dhagee mee isin wallee ala kana miraazaaf qabdanii isaa kaysan qaddasumuuni tokkos asuma deddeemaati dhiyootan asuma nu rabbashu jira. Akka jechuu keetii yoo? maali beeyna ajii akkana ma ilkee cabsuu takka takkaan cabsee ala gadaruu jiraan saa olleen Apo kani gartaa ono dhufu jira onooti. Ibsa dhuftee ibsa nagaami Fayyaa. yoom dhufte Wayii. Ahoon bikkuma biraatiin dhufe maal taate too? bar abbaan ummaa teenyaa sareeti anaas naaree ramjii xiqqaasallee mana hin jiru Eessa kutanii? abbaatu ari Abbaa aree. Isaan hundumoo? Amma tokko mana hin jiru? Eenyu bichaan mana jiru ba? ililli Fi? wanti illee kutte hanaaneen Ililli maal fi isaan mana jira? Haaya dhagaye. Haji Maamad Saafis tukutamte ililli immoo ammaam isaa fi isiis manarra gubee isii amma uleen manaa baase na harkiti qoy. ajira biraa mataa godhu